raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Hagayya 20 bara 2013 kamisa galgala sagantaa keenya idilee qabannee dhiyaanneerra. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaasin daganne qophii keenya idilee har'aa qabannee dhiyaanneerra. Turtii har'asii waliin taasisnuun jalqaba irratti oduu isin dhageechifna. Ittaasuudhaan qophii keenya idilee har'aa hubannoo beektota kan isin biraan geenyu ta'a. Gidduutti muuziqaa isin affeerrus qopheeffanneerra. Kan isin waliin turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti akkan waliin turtan abdannaa amma kallattumaan karaa oduutti dabra. Addi bilisummaa Oromoo birmadummaa guutuu argachuu fi Oromiyaa Dimookiraatofte ijaaruurraa humni kamuu boodatti nun deebisuu jedhe. Hokkora finxaaleeyyiin Amaaraa Wallagga keessatti kaasaniin lubbuun namootaa darbuun beekame. Mootummaan Itoophiyaa dhukkuba koronaa dantaa siyaasaaf fayyadamaa jira jedhame. Addi bilisummaa uummata Sidaamaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraayitti makamuu beeksise. Kanneen jedhan hangafoota oduu har'aaf qabanneeti amma tokko tokkoon isinitti hima. Bilchinaa fi sadarkaa siyaasaa uummanni Oromoo irra gaheen Oromiyaa Dimookiraatoftuu ijaaruurraa humni duubatti deebisu akka hin jiraanne adda bilisummaa Oromoo beeksiseera. Hangafni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo waggoota 50 darbaniif boqonnaa malee mirga uummata Oromoof falmaa ture ABO'n ibsa gabaabaa kaleessa baaseen waggoota 3 darbaniif sirni impaayera Itoophiyaa dhaabota Oromoo adda qoodee laaffisuuf shira xaxaa turullee sadarkaan dammaqina uummatichaa kan yaadame ol ta'uusaatiin mootummichi milkaa'uu dhabuusaa yaadachiiseera. Qabsoo waggoota 50 gaggeessaa ture keessatti waldhabdee qarqara galmaa irratti mudatuun fottoqeensaaf saaxilamuudhaan qabsoon bilisummaaf godhamu laaffina wayita agarsiisutti sirni impaayera Itoophiyaa dhimma itti bahuuf carraaqaa akka ture addi bilisummaa Oromoo ibseera. Adeemsa xumura qabsoo keenyaa keessatti uummanni Oromoo gurmuu lafa babal'ifannaaf abjootanii fi gareen aangoo harkaa baate deebifachuuf ifannaa malee dhama'aa jirurraa of eeguu akka qabu kan akeekkachiisu addi bilisummaa Oromoo yeroo murteessaa sirni impaayera Itoophiyaa awwaalamuuf qarqara boollaa naannawaa jiru kanatti qaamni beekes haa ta'u osoo hin beekin qabsoo bilisummaa Oromoo adda qooduuf yaalu dogoggora raawwachuu qofa otoo hin taane seenaa gurraacha kan ofitti dibu akka ta'e hubachiiseera. Ijaarsi siiviilii siyaasaa fi dippiloomaasii jabaatee Oromiyaa bilisa taate gaanfa Afrikaatti iftee mul'attu hundeessuun malchiisaa ta'uusaa kan ibsu addi bilisummaa Oromoo humnoota qabsoo bilisummaa kallattii garaagaraan gaggeessaa jiran qindeessuu fi naannoo ofii bulchuu akkasumas daangaa naannoosaa harcaatuu sirna Habashaa irraa tikfatee Oromiyaa Dimookiraatofte ijaaruu irratti uummanni fuulleffachuu akka qabu dhaamsa dabarseera. Gabaasichi kan Liban Jaarsoti. Sababa leenjirraa hafaniif mootummaan biltiginnaa uummata hidhaa jiraachuun dhagahame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayetti leenjii mootummaan biltiginnaa gaachana sirnaa jechuun kennaa jiru irratti fedhii dhabanii kanneen addaan kutan kaabineen walitti qabuun hidhaa jiraachuun ibsame. Jiraatan aanichaa tokko yaada kaleessa hagayya 19 bara 2013 raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin leenjiin kun dirqama hooggansa sadarkaa olaanaarraa kennameen ta'uusaatiin jalqabanii addaan kutuun akka hin danda'amnee fi fuulduratti namni kamuu dirqamaan fudhachuuf akka jiru ibsa. Hawaasni raarfamaa jiraachuu dubbataniiru. Namoonni leenjicha fudhachuu waan hin barbaanneef addaan kutan hidhaa dheessanii qe'ee isaanirraa baqachaa akka jiranillee maddi keenya ibsaniiru. Mootummaan biltiginnaa rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti uumeen muddamee kan jiru yoo ta'u tibbana jaarsaa fi jaartiin osoo hin hafin leenjii gaachana sirnaa maqaa jedhu moggaafatee Oromiyaa keessatti uummata dhaabbii fi teessuma dhoowwee dararuu irratti xiyyeeffatee akka jiru gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasichi wabii waaqotiin qindeeffame. Finxaaleeyyiin Amaaraa bifa gurmaa'een naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti hokkora kaasuun lubbuu lammiilee hedduu gaaga'uu irratti akka argamanii fi godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti hokkora finxaaleeyyiin Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan bananiin namoonni hedduun ajjeefamuu namni itti dhiyeenyan beekan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Humnoonni Amaaraa kunneen hidhannoo guutuudhaan hagayya 12 bara 2013 bakka hokkorri kun itti gaggeeffame seenuu isaanii jiraattota naannichaa waabeffachuun kan gabaase BBC'n gamasaatiin yoo xinnaate lubbuun namoota
150 darbuu gabaaseera. Yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoota milishootaa fi poolisoota Oromiyaa Ristii Amaaraa deebisisuuf garasitti ergee akka baala mukaa harcaasaa jirutti humnoonni Amaaraa Oromoo fi Oromiyaa irratti duula banuun diinummaa isaan Oromoof qaban hubachuun rakkisaa akka hin taane namni kun eeraniiru. Hokkora fiinxaaleeyyiin Amaaraa kaasaniin walitti bu'iinsi hawaasa gidduutti kan uumame yoo ta'u, mootummaan Biltiginnaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf shaneetu raawwate jechuun olola sobaa facaasuun dogoggora qofa otoo hin taane diinummaa akka ta'e himaniiru. Gabaasa kana Wabii Waaqotu qindeesse. Vaayirasiin koronaa haaraan Itoophiyaa keessatti as sadaffaa hubatamuusaa ilaalchisuun ibsi hagayya 18/2013 ministeera fayyaa biyyattii Dr. Liyaa Taaddasaatiin miidiyaaleef kenname tooftaa rakasa mootummaan Biltiginnaa dhukkubicha dantaa siyaasaaf fayyadamuuf uume akka ta'e namni raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada kennan ifoomsan. Namni kun akka jedhanitti mootummaan Biltiginnaa daba tokko raawwachuu wayita barbaadutti waan haaraa uumuun uummata callisiisuu aadaa siyaasaa godhatee jira. Mootummaan kun wantoota biyya kana keessatti ta'an hunda ilaalcha siyaasaatiif malee ilaalcha biyya kana ijaaruuf waan fayyadamu miti. Koronaa kana akka dhukkubaatti osoo hin taane akka waan dantaa siyaasaattiin dhimma baachuutti fayyadama. Kana yoon siin jedhu kana dura waggoota dheeraadhaan dura irreechi waggaa hedduun daancitee bara tokkoof immoo bifa milkii qabuun Finfinneetti kabajame. Dammaqinni uummataallee achirratti haala uummanni nagaa qabeessa ta'uusaa waan hundi isaa ilaalamee milkiin xumurameera. Garuu sana asitti raafama siyaasaa biyya kana mudateef sababa godhatanii dhukkubatti dhimma bahuudhaan irreechi bara darbee kun bifa hin taaneen akka kabajamu taasifame. Dabballee fi yookaan immoo caasaan mootummaa qofti dhaqee akka ayyaana kana irreeffatu taasifame. Mootummaan kun gaafa dantaa siyaasa isaa gaggeessu keessumaayyuu hiriirota gurguddoo irratti xiyyeeffannaa dhukkubichaaf godhamuu malu lagee garuu gaafa jilli Oromoo ga'uu fi sodaan ummatichaa isa cinqutti mata duree miidiyaa godhachuun as ba'u irratti uummanni dammaqee jiraachuu namni kun himaniiru. Yoo dhimma ofii isaaniitti barbaadanitti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bara kana hiriirri gurguddaan 2-3 godhameera. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti illee hiriirri gurguddaan godhameera. Garuu immoo qaamni biraa yoo sagantaa yookaan jila Oromoo kana qopheeffachuudhaaf adeeme koronaan hin dabalaa koronaan baay'ataa jira yookaan immoo bifa haaraadhaan argamee jira jedhee dursee har'a qaamni mootummaadhaa gadi ba'ee yoo ibsa kennu waan fudhatama qabu miti. Dhukkubni kun akka addunyaatti kan yaaddoo qabu ta'uunsaa beekneerra dhageenyeerra dhukkuba kana maal akka fakkaatu mootummaan dursee nu caala of eeggannoo barbaachisu gochuu danda'utu irra ture. Jiloota Oromoo kana akka milkoofne tarsimoo garaagaraa baasa malee waan biraa yaadee miti. Waan hunda caalaa kan ifatti beeksisu ayyaanni masqalaa fi ayyaanni irreechaa wal duraa duubeedha. Baay'ee guyyaansaa waliin gatu kana dura illee argineerra akka barbaadetti bee ayyaana kana daamaraa masqalaa jedhan kana gaggeeffataa tureera. Garuu gaafa ayyaana irreechaa caasaa mootummaa qofatu akka deemu taasifame kan sodaatame dhukkubicha osoo hin taane dantaa siyaasaa tiksuudhaaf barbaadameetu malee dhukkubichaaf yaadda'anii miti. Akkuma waggaa darbee baatiin fulbaanaa seennan ayyaana irreechaa baranaas danquuf mootummaan koronaatti dhimma bahu akka danda'u shakkamaa turuu ibsuun haala kamiinuu haa ta'uti uummanni Oromoo ayyaana isaa kabajuuf of qopheessuu akka qabu yaadachiisaniiru jechuun Wabii Waaqotu gabaasicha qindeesse. Fulbaana booda waan sagantaan kun gaggeeffamuuf yookaan jilli kun qophaa'uuf akka jila kana Oromoon bahee hin bareechine yookaan hin milkeessineef mootummaan haala isaaf mijatuun akka kana gochuuf karoorfatee yookaan itti deemuu danda'u jedhee uummanni shakkaa ture jechuudha. Irreechi waa hunda Oromooti. Aadaadhaas, duudhaadhaas waan ofii kana immoo Oromoon lafa qabsiifatee wanti kaleessa waggaa 150 jenne sun haasa'ame sun deebi'ee dhufee deebi'ee akka hin banneef uummanni Oromoo marti itti qophaa'ee faayamee bareedee mootummaan kunillee kan dhoowwoo ta'e asuma asee dhiibbaa gochuudhaan sirni kun akka kabajamu haala mijeessuutu irra jiraata. Sirna mootummaa Biltiginnaa yakka waraanaa fi sarbama mirga namoomaa lammiilee biyyattii irratti raawwachaa jirutti guduunfaa qabsoo gochuun barbaachisaa ta'uu isaatiin mootummaa qarree kufaatii hamaa ta'e irra gahaa jiru kana hundeedhaan buqqisuuf humnoota uummata isaaniitiif quuqama qaban kan akka waraana bilisummaa Oromoo fi humna waraanaa Tigraayitti makamuuf murteessuusaa addi bilisummaa uummata Sidaamaa ibsa hagayya 18/2013 baaseen beeksiseera. Humnoonni sirna bittaa garbummaa dhaadheessan yakka waraanaa fi sarbama mirga namoomaa har'a uummata Oromoo Tigraay, Qimaanti, Affaar, Beenishaangulii fi saboota biroo irratti raawwachaa jiran armaan dura uummattoota Sidaamaa, Walaayittaa, Somaaliyaa fi kanneen biroo irratti ajjeechaa jumlaatiin adabaa turuu isaanii addi bilisummaa uummata Sidaamaa yaadachiiseera. Itoophiyaan biyya kufte qofa otoo hin taane biyya fiixee bittinnaa irra jirtu ta'uu kan agarsiisu ibsi kun sabaa fi sablammoota biyyattii waraana duguuggaa sanyii irraa tiksuuf akkasumas biyyattii bittinnaa irraa oolchuuf addi bilisummaa uummata Sidaamaa waraana bilisummaa Oromoo humna ittisa Tigraay fi humnoota sirna federaalizimiitti amanan hunda waliin
waliin hojjechuuf akka murteessee ifatti addeesseera. Adda bilisummaa uummata Sidaamaa dabalatee humnoonni sirna federaalizimitti amanan yoo gamtooman sirna namtokkee Abiy Ahmediin durfamu kuffisuun salphaa ta'uu eega ibsee booda gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa mudateef falli filannoo hin qabne mootummaa ce'umsaa hunda hammate dhaabuudhaan olaantummaa seeraa fi mirgi ofiin of bulchuu akka kabajamu gochuu qofa akka ta'e hubachiiseera jechuun Liban Jaarsotu gabaase. Rakkoo siyaasaaf diinagdee sababa bilxiginnaatiin dhufeen bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattota magaalattii 100,000 nyaachisaa jiraachuun dhagahame. Dhibdee mootummaa bilxiginnaatiin uummanni biyyattii haala hamaa qaala'insi jireenyaa fideef saaxilamuu isaatiin wanti nyaatanii bulan rakkoo ta'aa dhufuun magaalaa Finfinnee keessatti qofa namoonni 100,000 ta'an waan nyaatanii bulan dhabuu isaaniitiin mootummaan giddugala nyaataa kutaa magaalaa 10 keessatti uummata sooraa jiraachuun beekame. Giddugalli nyaataa Ifa Abdii Jaaffaan guyyaatti namoota 2,000 ta'an nyaachisuu danda'a. Kutaa magaalaa Nifaas Silki Laaftoo Jamootti hagayya 17 bara 2013 wayita eebbifametti hirmaattonni yaada raadiyoonii dirree shaggariif qoodan akka jedhanitti rakkoon uummanni hadheeffachaa jiru ulfaataa ta'uu isaa maddeetti ammatti kaasnaan mootummaa duwwaa ta'uu isaa irraa kan ka'e falaa fi mala kan dhabe mootummaan bilxiginnaan namoota kana sooruu hanqachuu isaatiin abbootii qabeenyaa dirqisiisuu fi sodaachisuun qarshii irraa guuraa jira. Magaalaan Finfinnee siyaasa biyyattii handhuura akkasumas dippiloomaatotaa fi dhaabbileen mirga dhala namaatiif immoo wiirtuu ittiin mootummicha hordofan ta'uu ishiitiin kufaatii mootummicha irra gahe dhoksuuf jecha dirqiin uummata beela'e kana sooruun dirqama itti ta'uu isaatiin giddugalli soorataa akkasii hundeeffamuu isaa hayyoonni siyaasaa raadiyoonii dirree shaggariif ifa godhaniiru. Aangawoota bilxiginnaa cinqamaa fi kufaatii isaanii irra dibuuf jecha waltajjii uummataa irratti qooda fudhatan irratti haguma fedhellee yeroon dabarsaa jirru kan qormaanni itti heddummate ta'us nuti Itoophiyaanonni qormaanni fi gufuun nutti heddummatanillee jechuun haasawa boo'icha fakkaatu yoo dhageessisan dhagahamaa jiru. Gabaasichi Kalloomii Tufaati. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanuma qophii hubannoo beektotaa wajjin turtii gaarii. Gadaa bilisummaa gadaan difannootii gadaa tokkummaa wal waamne awaanne wal jalaa amma yerooni geesse yeroon walii galee gallu alaa gara mana baagataa gara mana baagataa gara mana baagataa gara mana baagataa. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii hubannoo beektotaa keenya har'aa qabsoo uummata Oromoo fi qooda dhaloota qubeerraa eegamu mata duree jedhu qabannee isinii dhiyaanneerra. Barruu kana kan barreechee Darajjee Gooroti, Gulaalaan Duubee Wayyeechati. Kan isin biraan ga'u immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. Maqaan keenya tokko gatiin nu waamanii uleenis teekumaa gatiin nu dhaananii nu galteetti dubbiin. Akkuma hedduun keenya yaadannu sirni aangoo qabatee Itoophiyaa waggoota 27 bulchaa ture addi bilisummaa uummata Tigraay Abuuti. Abuut Tigraay keessatti loltoota dargii harka kennatan ijaaruun dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dhaadiyoo jedhee moggaasuun akka mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii ergamaniif isaan muddateera. Dhaadiyoonis dhimma siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa Abuutiin aangoo irratti utubuu danda'u raawwachuun gooftolii isaanii waggoota 27 badii daangaa hin qabne Oromoo irraan gahaa turaniiru. Oromoota mirga abbaa biyyummaa fi mirga ofiin of bulchuu gaafachaa turanis qe'ee Oromoo keessa gooftolii isaanii harkisanii deemuun ilmaan sabaa ajjeesisaa, hidhaa, hiisisaa, biyyaa ari'aa fi areesisaa hojii gantummaa raawwataniiru. Egaa Abuutis akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1991 dhaaba ergamtuu ofiif ijaarrate dhaadiyoo Oromoo irratti fe'uuf jecha adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa dirqisiisee baasuun
maqaa shororkeessaa jedhu irratti dibee hammeenya guddaa irratti dalagaa turuun kan dagatamuu miti. Dhaadhiyoo fi Abuut hooggantoota miseensotaa fi hordoftoota adda bilisummaa Oromoos ajjechaa hidhaa eessa buutee dhabamsiisaa fi biyyaa baasuu irratti raawwataa turaniiru. Kun marti ta'ee garuu jaalala Oromoon adda bilisummaa Oromoof qabu balleessuu dhiisii hir'isuuyyuu hin dandeenye. Irra caalaa dhaloonni si'anaa jaalalaa fi hordoffii galma adda bilisummaa Oromoo daran akka jabeessan godhe malee. Argine hubanne wal malee Oromoon akka firan qabne. Barri wayyaanee Oromoof bara dararaa bara Oromoon qeesaarratti mirgasaa yoo gaafate ajjeefamuu fi hidhamu akka ture walitti himuun nun barbaachisu. Eenyutu wayyaanee nurratti goobsee nu saamsise nu ajjeesise jennee yoo wal gaafanna ta'e immoo OPDOdha. OPDO yookiin dhaadhiyoon saree wayyaaneen Oromoo ittiin adamsuuf guddifatte jechuudha. Haa ta'u malee barri wayyaanee bara bilxiginnaa sirna nafxanyaa kana caalaa hammaataa hin turre. Salphina bara nafxanyaa sirna bilxiginnaa ofiin jedhu kana Oromoon baroota dhiyoo keessa argee hin beeku. Bara wayyaanee badiin hedduun Oromoorra gahulleen aba'oon mootummaa ce'umsaa kufaatii dargii booda uumame keessatti hirmaachuu isaatiif adda durummaan chaartara ce'umsaa qopheessuu isaatiin kan ka'e injifannoowwan bu'uurota sirna nafxanyaa jijjiiran hedduun gadhaabbataniiru. Kanneen keessaa naannoon Oromiyaa of danda'ee dhaabbachuun afaan Oromoo afaan hojii ta'ee labsamuun caasaaleen mootummaa Oromiyaa keessatti diriiruun dhimmoota gurguddoo qabsoon Oromoo argamsiise keessaa isaan muraasa jechuun ni danda'ama. Bu'aa bu'uuraalee kanneenii keessaa ammoo dhaloota qubee horachuudha. Dhaloota qubee jechuun irra caalan kan ibsu dhaloota waggootan 30 darban keessa dhalatan akkasumas waggaa 30 kana waggaa dargiin kufu kan waggaa 10 gadi jiranillee ni dabalata. Dhaloota qubee jechuun labata Oromiyaa faarfataa afaan isaatiin barataa aadaa isaatiin boonaa eenyummaa isaa ifatti calanqisiisaa warra guddate kan ofitti amanu Oromummaa isaatiif du'uu fi kan murannoo qabu jechuudha. Kana ammoo ifaan hojiidhaan agarree jirra. Dhaloonni qubee sirna jibbisiisaa Abuut yookiin wayyaanee fi OPDO yookiin dhaadhiyoo ofirraa faccisuun aangawoota isaanii maqaletti galcheera. Qeerroo fi qarreen 7,000 ol ta'an wayyaanee aangorraa kaasuuf wareegame. Kanneen 27,000 ol ta'an ammoo madaa'aniiru qaamas itti dhabaniiru. Otuma badiin hanganaa ga'aa jiru amantaa jijjiiramni ni dhufa jedhuun dhaadhiyoo garee lammaa jedhee as bahetti aangoon mootummaa ce'umsaa dabarfamee itti kennameera. Oromoon kallattii afranuu otoo Lammaa Magarsaa akka muummee ministeera mootummaa ce'umsatti eegaa jiru Abiy Ahimad namni jedhamu bakka ta'ee hulluuqee dhufee aangoo qabate. Bakka kanatti egaa qabsoon Oromoo sirna leelliftoota mootota Amaaratiin butame kan nafxanyaa harka gale. Abiy Ahimad nama maqaa Oromootiin dhaadhiyoo keessa dhokatee Oromoo basaasaa Abuutiif dabarsee kennuun ajjeesisaa hiisisaa fi dhabamsiisaa turedha. Aangorra ol ba'uun Abiy adeemsa mootummaa ce'umsaa gara faallaa Oromoo hin yaannetti garagalchuun dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo gatii fi ulfina dhabsiiseera. Namni Abiy jedhamu yoo dugdi duubni isaa qoratamu nama Oromoo keessa seenee irra caalaa Oromoo Wallaggaa basaasuun diinan ficcisiisaa fi hiisisaa umurii isaa hanga aangoo ce'umsaa qaqqabetti dalagaa jiraatedha. Namni kun badii bara wayyaanee ittiin of laaqe baatee itti fufuun aangoo hin malleef qabatee adda durummaan Oromoo Wallaggaa Gujii fi Booranaa irratti waraana labsee jibbiinsa saba kanaaf qabu ifaan ifatti agarsiiseera. Oromoos lagaan qoodee sirna nafxanyaa deebisee dhaabuuf badii hagana hin jedhamne Oromoorraan gahaa jira. Aangotti ol bahee ji'a 6 keessatti waraana biyyaalessaa Oromiyaa mara keessatti bobbaasee ilmaan Oromoo qe'ee isaanitti akka bineensaa ajjeesisaa, qe'ee Oromootaa abiddaan gubsiisaa, maatii Oromoo mana waliin jiraa isaan gubsiisaa, badii shororkeessummaa raawwachiisuun madaa hin qoorre uumeera. Waraana ilmaan Oromoo irratti baname kanarratti humnoonni hirmaataa jiran Liyyuu Haayilii Amaaraa, humna addaa Oromiyaa, loltoota Eertiraa fi waraana ittisa biyyaalessaa akka ta'e humnoota kanneen keessaa warreen loltoota waraana bilisummaa Oromootti harka laatan ifatti himaniiru. Humnoonni kunneen ifaan ifatti akka waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhu itti moggaasanii balleessuuf akka bobba'an himaa turaniiru. Loltoonni Eertiraa dhoksaan Abiy Oromoo ficcisiisuuf bobbaases waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii waa'ee ergama isaanii ragaan guutuun miidiyaa irra baheera. Loltoonni Eertiraa kun irra caalatti kan bobba'anii jiran
Giddugala Oromiyaa keessaa naannoowwan akka Amboo, Ilfataa, Jalduu, Gindabarat, Mugar, Incinnii, Sulultaa fi aanaalee biroo fa'aa keessa. Loltoonni Eertiraa Oromiyaatti lixan kun gara jabina qabanirraa kan ka'e ijoollee horii eegaa turte ajjeesaa akka jiran torbanoota muraasa dura namoonni naannoowwan kana bilbilaan Kuush Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Loltoonni kun akka afaan Tigree qofa dubbatanillee warreen ragaa ba'an eeraniiru. Dambo batu jira mallaton mudate ilman hada abba harki wal qabate. Abiy Ahmed leellisaa fi abjootaa sirna nafxanyaa ta'uusaa gochaa farra Oromummaa waggoota 3 darban keessatti inni dalagirraa agarree jirra. Oromoo fi Oromiyaa diiguuf tarkaanfiin dura inni fudhate caasaa garee lammaa tuuta jedhamu mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa aangoo irraa ari'uu ture. Sana booda kan itti fufe Oromummaa miidiyaadhaan busheessuu, qeerroo maqaa xureessuu, hidhuu, ajjeesuu, sabboontota Oromoo hidhuu, maqaa xureessuu, daldaltoota Oromoo sabboonummaa qaban mataa gad qabachiisuu, hooggantoota siyaasaa Oromoo maqaa balleessuu, waajjiraalee dhaabbilee siyaasaa Oromoo walaba ta'anii cufuu fi akka miseensonni isaanii ummata keessa warraaqanii sochii siyaasaa hin hojjenne ugguruu ture. Kun hundi kan raawwatamaa ture gorsitoota isaa fi mormitoota sirna federaalaa gammachiisuu fi ergama garee nafxanyaa fiixan baasuuf ture. Olaantummaa sirna nafxanyaa deebisanii dhaabuu kanaaf akka mallattoo ta'uufis fakkii atseewwanii masaraa keessatti rarate gorsitootaa fi leellistoota sirna nafxanyaatiin ofiin marsee abjuu bara beelaa abjootaa tureera. Ololli nudiku alagaan hafarsu bakka amma geenne duuba nu deebisu. Abiy Ahmed Oromoo cabsuuf kaayyoo qabatee ka'e fiixan baasuuf cimsee kan hojjete ammoo artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuu fi hooggantoota siyaasaa Oromoo kanneen akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa fa'aa hidhuuni. Sana dursa hooggantoota siyaasaa Oromoo kanneen akka Abdii Raggaasaa, Konoleel Gammachuu Ayyaanaa hidheera. Duulli hidhaa kun itti fufee hooggantoonni Oromoo kanneen akka Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Battee Urgeessaa akkasumas qaqqaaliiwwan Oromoo kumootaan lakkaawaman hidhamaniiru. Ajjeechan hidhaan fi badiin qabeenya saamuun waggoota 3 keessatti Abiyyi fi nafxanyootaan raawwatame kan wayyaaniin waggoota 27 keessatti raawwatame dachaadhaan caala. Kanaaf ammoo ragaa guutuun barruu fi odeeffannoo ummata kallattiin miidhame harkatti argama. Keessumaa dhaaboliin siyaasaa Oromoo kan sabni Oromoo irraa abdii guddaa horate ABO fi KFO'n filannoo Abiy adeemsise keessaa humnaan ari'amaniiru. Oromoo fi Oromiyaan filannoo biraa akka hin qabaanne fi dirqiin bilxiqinnaa akka filachuuf ba'u godhamaniiru. Sirni nafxanyaa Abiy Ahmediin hoogganamu ilmaan Oromoo ABO fi KFO wallochiisuuf yaalii hangana hin jedhamne godheera ammas ittuma jira. Garuu ummanni Oromoo kallattii afranuu miliyoonotaan bahee ABO fi KFO simatee fi akka mootummaa ofiitti filachuuf of qopheessuyyuu dhiibbaa sirna nafxanyaa Abiy mataa itti ta'e irraa kan ka'e ABO fi KFO filannoo keessaa haqamaniiru. Miseensonni deeggartoonni hayyuu dureewwan hooggantoonni fi leelliftoonni ABO fi KFO hidhamaniiru, ajjeefamaniiru, eessa buuteen isaanii wallaalameera, biyyaas baqataniiru, kan carraa argatan waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru. Ammallee gochaawwan kana bilxiginnaan Oromiyaa keessatti kallattii hundaanuu itti fufee raawwachuu irratti argama. Egaa adeemsa siyaasaa impaayera Itoophiyaa yoo ilaallu qabsoon Oromoon gochaa ture xumura irratti akka leelliftoota sirna Habashaatiin butamee galma isaa hanqate hubanna. Yoo bara Haayila Sillaasee irraa eegallee lakkoofne qabsoon Oromoon gochaa ture akkuma sirnichi farra Oromoo buqqifameen namoonni Oromoo fakkaatanii aangootti dhufanii sirna faallaa fedhii Oromootti dabsanii argamu. Sirni Dargii kufaatii Haayila Sillaaseetti aanee dhufes aangoo irratti wal ajjeesuun sirna Oromoo fi Oromummaa balleessutti jijjiirame. Sirni Abut ammoo Dargii fonqolchuun ABO isaan wajjin qabsaa'ee dhufe irratti duuluun mootummaa ce'umsaa keessaa ari'uun sirna wayyaanee Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa diriirfate. Wayyaaneenis dhaloota qubeetiin aangoo irraa darbatamtee yoo baddu gareen tuuta lammaa jedhee of moggaase aangootti ol dhufe. Kan bara Haayila Sillaasee fi Dargii wajjin yeroo sadaffaaf qabsoon Oromoo sirna nafxanyaatiin butamee kunoo ammallee harka isaanii jira. Kanarraa Oromoon maal barachuu qabare? Ta'uu kee garsiisi sanyii Taaddee Birruu. Ta'uu kee garsiisi sanyii Jaarraa Jabduu. Oromoon dhama'ee dhuma qabsoo isaatitti guduunfaa gochuu dadhabuusaa amanuu qaba. Maaltu akka kanaaf isa saaxiles sirriitti xiinxaluu qaba.
Badiin tokko dogoggora ta'uu ni danda'a. Balleessan lammataa ammoo akka badiin sadaffaa hin uumamne Oromoo qopheessuu qaba ture. Oromoon dogoggore yoo jennu isaan itti gaafatamummaa hooggansaa akka bakka bu'oota Oromootti qabsoo Oromoo gaggeessaa turanii fi ammallee itti jiranuu jechuudha. Gama biraatiin ammoo qabsoo Oromoo keessaa uummata Oromoo fi dhaaba isaanii ganuun sirna ilmaa sabaa ajjeesaa fi hidhaa jirutti dabalamuun seenaa ofii xureessuu akka ta'e hubachuun gamnummaadha. Warreen uummata isaanii ganan kanneen maqaa isaanii tarreessuun barbaachisaa miti. Dhaloonni qubee badiiwwan rakkoowwan qabsoo Oromoo keessatti diriirfaman hanqina hooggantoota duraanii jijjiirama adeemsa siyaasaa Oromoo fi muuxannoowwan mudannoo dadhabbinaa fi hanqina turan qabsoon Oromoo baroota dheeraa keessa darbe haalan qayyabachuun galma itti deemaa jiran ni gahu. Dhaloonni qubee sadarkaa qabsoon Oromoo si'ana irra gaheen yoo madaalamu shoora murteessaa abdii bilisummaa sabaa fi walabummaa biyya abbaa isaanii ta'uun isaanii haalan hubatamuu qaba. Kan hedduu haamilee namatti uumu ammoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kan ijaaraman irra guddaan dhaloota qubeerraa ta'uu isaati. Dhaloonni qubee kun diina qeetti isa ajjeesaa jiru wajjin kokkeetti wal qabee jira. Waboon dhaloota qubeetiin bifa haaraa fi hooggansa dandeettii gahaa ta'een ijaaramuun isaa wal nun gaafachiisu. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun isaanii barnoota sadarkaa olaanaa kan qabanudha. Hedduun isaanii yuunivarsiitii irraa kan eebbifaman yookaan otoo hin xumurin kan addaan kutanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamanidha. Kanaafuu leenjii meeshaalee waraanaa haaratti gargaaramuuf dandeettii fi beekumsa ga'aa ni qabu. Akka durii miti uummannu bosonaa hin baalu biyya isa keessa teenee isumaaf hojjennaa hin baalu biyya. Dhaloonni qubee waraana bilisummaa Oromoo bifa dandeettii fi murannoo asii fi achi hin dhommooqneen ijaaree qabsoo bilisummaa Oromoo daran finiinsee jira. Dadhabbinaa fi hanqina hooggansaa fi hayyudurummaa irra ture hubachuun dhaloonni qubee xiinsammuu ani hoogganuu nan danda'a, ani itti gaafatamummaa hayyuduree ta'uu fi ga'umsa dandeettii fi beekumsa nan qaba jedhuun kutannoon injifannoo waraana bilisummaa Oromoo addunyaatti mul'isaa jira. Haalli fi dararaan Oromoon keessatti kufes waraana bilisummaa Oromoo irraa wabii fi abdii akkanaati eeggata. Bilxiginnaa waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti labse waraanumaan ofirraa faccisuu qofatu sabaa fi biyya irraa qoluu danda'a. Sirnumti naaqqanyaayyuu maquma isaatinuu afaan qawweetiin ukkaamsanii uummata bulchuu kan jedhu waan ta'eefu hanga sirni nama ajjeesaa ta'e hin buqqaanetti ummannii fi biyyi nagaan tasgabbaa'anii jiraachuu hin danda'anu. Egaa ummanni Oromoo hanga sirna bilxiginnaa ofirraa mulqee hin awwaalletti nagaa hin argatu. Oromoon hundi kallattii hundaanuu kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf humna waraanaatiin maallaqaan, meeshaan, beekumsaan, siyaasan, odeeffannoon, caasaa diriirsuun, leenjii kennuun, tamsaasa miidiyaatiin akkasumas kanneen waraana bilisummaa Oromoo saffisaan Oromiyaa diina irraa qulqulleessuuf ta'an maraan hukuun yeroonsaa amma. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromoo fi Oromiyaati. Oromoon dhaabbilee walabaa Oromoo kamiyyuu deeggaran waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu akka waraana ittisa Oromoottis makamee Oromoof qabsaa'uu qaba. Kaayyoo fi galmi waraana bilisummaa Oromoo diina Oromoo Oromiyaa irraa faccisuu fi ari'ee baasudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa akka biyya abbaa ofiitti ijaaruudha. Yoo sabaa fi sablammiiwwan Itoophiyaa keessa jiraatan waliin walii galanis sirna federaalaa ijaaranii waliin jiraachuu irrattis rakkoo hin qabu. Har'aaf nu gahaa horaa bulaa. Goota biyyaa bayuu didee biyya ta'e hin baalu biyya guutamaa hawaasi fakkeenya nuu ta'e hin baalu biyya nadii gammadaatu fakkeenya nuu ta'e hin baalu biyya gishuu jaarraatitu fakkeenya nuu ta'e hin baalu biyya. Gadaa bilisummaa gadaan jifannooti gadaa tokkummaa wal waamne awaanne wal jala amma yerooni geesse yeroon walii galee gallu alaa gara mana baagadaa gara mana baagadaa gara mana baagadaa gara mana baagadaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.